Tani yaadin abbaa manaa kee gadetteen kabajataanaan maalti na rakkise maaltu mataa wajjin na dhukkubsanii dhaggeeffatu. Gadetteen qabattoo tontaani bara obboleessa. Ila asnaa kun dhaggeeffatu. Mana cufuun qabdu kaa. Asnaa kun mana cufuun qabdu. Mana cufuu miti la asnaa kun mana cufuu kanarratti dogoggorteta guyyaa tokko itti himta guyyaa lama itti himta guyyaa sadaffaa itti himta yimkiin afuraffaarratti balbala kee cufachuun giddisiin jedha. Duriyyee miti namni sa'aatii kanaan sitti galu dogoggora kun. Cufuun dandeessu jiwaay abbaa manaa keetti tasuma cufuun dandeessu. Mana sa'aatii sagalitti inni halkanoo galee halkanan taa'ee egaa. Tasa dogoggortee cufuun qabdu bakka hin gaafattaa gaafa nyaata kee nyaachistee buna kee obaastee gara algaa kee dhattu yaqashtii koo. Anis akkasuman jechaan jira bar'iidha guyyaa tokkoof guyyaa lamaaf hin gaafatta. Garuu amma fakkeenyaaf tidaariin amma hin jiru baasee hin beektu inni tidaariin badeera jechuun gaa'elli hin jiru amma. Maaliif gaa'elli dhibee wajjin immoo? Siree ciise gaafa daanna qeesree ol bayaa ciisuun soofa gama yaabbadde ciise. Asa kama kam yaadaarta asnaa goota rabbi Yesuus. Waggaa uti mafas. Ita waggaa yoo. Abirraa makaasise. Arabswaam. Ara jilli kanaaf kecha ifadhati. Maqaa Yesuus. Haa gochumatti ta'a malee. Siree gaafadhachitti kabalama fedhan gaafadhaan. Maafsi kabalama nama jecha nama gaafii intini walii deebisanii intini jedhoote maal kabala maal tafid. Kabaloon isin jira kaa mana cufnaa nama yeroo isheen bantu fuudhee dabaddabu dha. Ati mee dabaddabi nutti argisiisin laalla. Amma mana hin jirtu qabaatetti garaa nama. Walii galteedha kan akkas taana guyyaa tokko situ waan guyyaa tokko situ waan. Jiwaay haati manaa zalama jiraate isaa dhaggeeffattu boor kanatti intini taata. Haati mana natti cufti gaaffii natti baay'ifte. Eessa oolte eessa buulte eessa taphatte eenyu wajjin oolte maal nyaatte maal. No. Obboleessa kee akkas hin jedhin eessa bulte eessa turte yoo ishiin jettee sin gaafatin gonkumaa tabalaa shofta hiriyaan bara kana guddadhu bakka namaa kan sin jedhu hin jiru. Kana bicha kee Mariyaani haadha manaa isaa ta'e inni iddoo biraa bulaan qophaa kee mana keessa haati manaa kee kan si jaallatu tokko jechuudha. Kan si kabajachuu yaaltu tokko haati manaa si wajjin jiraachuu yaaltu tokko jechuudha. An jaalala kee qabdu kan kabaja kee qabdu eessa oolte maalirra oolte maal hojjette an dabarsite kan sin gaafatin karoora kee gara fuuldura kan sin gaafatin tuni gonkumaa haadha manaati jettee yaada sammuu keetti fudhate. Dubartuma kamiyyuu yaa taatu an nattaartanis nattaara kan irraa fudhattanis fudhadha. Yoo abbaan manaa kiyya lafa inni oole an hin gaafatin waan inni hojjete kanan hin gaafatin waan inni hojjechuu fedhu kanan hin gaafatin tuni haadha manaa naataa tettee jin hin jiraatin. Ma dabbaalatti galte moo nakkaraa tansin jettee sifa algaadha moo fi kana bichaanaaf deebisi inkaan haadha manaati miti namni jaalala keessa wajjin jiraate jaalala wajjin calqabeyyuu eessa akka ture maalirraa akka ture maal hojjechuu akka yaadu wal gaafachuun kun giddiidha. Seera kam keessa iyyuu hin jira. Kanaadhaaf abbootiin keenya dabarsan illee dhabu. Ishi ati bakka feete oolii kootu bakka feete bulii kootu namni kun afaan cufata taanan sin gaafatu taanan ati borus sanuma iftaanis sanuma jireenyi kee hadagaarra jira jechuudha. Ani kanan fudhadhu gonkumaa sammuu kun. Deebisuu? Deebisi. Amma seerarraa isa illikii isa saayii fi isa siivikii minaaman odeessuu dandeessati. Garuu siivikii jireenyan ta'u obboleetti taragaaga'ee inni atettu sirriidha. Namni tokko sijjammer of danda'ee gara tidaaretti galeera taanaan nama eenyummaa isaa hoogganuu danda'udha. As chaansi namni tokko immoo akka amantii isaattis ta'uu danda'a akka barnoota isaattis ta'uu danda'a of hoogganuu danda'a. Garuu waliigalatti dhiirri bakka akka xiqqitaatti hin barbaadu. Achi gorii ol gorii gadi gorii taa'ii kan namni baala isa bakka isa barbaadu isa gochuu barbaadaa jirtu nama saayitii inni dhufe akkas jedhee saayitii lama gahee inni dhufe eenyu wajjin akka inni oole baruun qabaa saayitii tokko gahee inni maal namni hojiidhaaf turuu danda'a dhimma hojiidhaaf immoo sooshaal laayifii safaratti bifa idiriitiin namoota hiriyoota dhiiraa akkasaa wajjin gurmeessuu danda'a lafa oolen dumaa bakka dhufee himuu qabamoo. Si wajjin bakka dhaquu qabamoo hunda isaa akkamitti yaadda inni jiru akka jirutti ta'e wal mari'achuun akka jirutti ta'e karoora fuulduraa qabaachuun akka jirutti ta'e garuu namni kamiyyuu
dhiira ta'ee haa xiqqaatu haa guddatu haa beeku haa wallaalu haati manaa asii ol itti haasofti asii ol qixaatu barbaadde taanaan hin fuudhu. Fuudhus hin qabu hin fuudhus. Angaruu jireenya. Ganaa heerumte yoo ta'e itti seentee argitaa yoo heerumte ta'e immoo beektaa otherwise maatiin kee maatii godhatanii siin akka itti dhalattu ta'e jechuudha. Abbaan kee faatii kee wal fuudhaniiti. Isaan irraas barachaa aadaa kaleessa dheengaddaa keessatti haati koo abbaatii maal jechaa turte deebii akkamii deebistii fi yoo ni akkamii maal jetti kan jedhu sana fudhachaa deemaa malee har'a hunduu wal qixaa barumsa hundumtuu barateera digiriis qabaachuu danda'a maastersiis isheenis qabdiinis qabe wal qixaatti dhufe garuu wal qixxummaan gaa'ela keessaa dubbii fida. Haati keenya miillaritti. Bamanashe tu aran ni kwani mila sa Kristos na annannika Kristos harka kwa burchesu wonga dire mila sari annannika maalif kuni seera dur dhufe amma dhufa faashini dhufa tontane kun dur dhufa Israel nika isa yu bishano ise fitti golen radika inniko Ayo arat ugawa kajrata yonan bishaan jechuudha shinii tokko fuudhee miila isaa dhaqee dhiqee nan bade asiin miti mormaan gad naqtoone. Dhiqee gajjedhe nan dhungadhaa fi dhiqee. Maal dhungadhe? Dhiqee gajjedhe ila mitiki abbaa keetirraa bar namichi kun kan si fuudhe akka abbaa siif ta'uuf akka obboleechaa siif ta'uuf akka gwaaddanyaa siif ta'uuf nan dhiqa. Iqwaan kotte abbaa kiyya yoon dhiqe. Ala amma kana Mukanya na kukela tu toko tu mila baki ya yudi kamane ani kabu milu mana mayu arka Kriston anan ikas sana kene gara bigara baki ya mila tiya nari kayu dadra phone hara majalla kakke shu chirki sana kene mal gorso fi don anan nika illikatti ila kan tokkof fadi qusi Kristos naga nangashi kan tokkof fadi dedi Tarawari ini sekarang dia hai kuting kena minta ko anis kan saya agak kasta kas jalan dikit tidak shu minta saya itu ante kan itu tibar asne tidak fikri dan burhan Sejamere tu iki ni orang wal jalla tu lemang iki injira tanan aga waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii waggaa afurii wal faana deemuu danda'a. Xiiqiin sun amma gar tokkotti caalutti adda ba'a namni sun. Maal jette garuu inni kan niqamu jaalalaaf malee sijjamar xiiqiin miti abbaan manaa keeti hin kabajjaa. Maybii hojjaadhaan caaluu dandeessati. Maybii beekumsaan caaluu dandeessa. Maybii qabeenyaan caaluu dandeessa. Garuu inni abbaa manummaa balbala oli. Qabeenya fixeensa bareedina barooke amma waa'ee qabeenya. Miila ikaan durbi amma heerumtu miila abbaa manaa rikaan jirtu. Fakkeenya walii galaan si faasa. Maali? Sirukutee sirikachiisa. Maali? Ani amma fakkeenya gola keessa gugguufe hojjechaa oole haqee miila isaa riqaa. Dhugaadhaa kuni no. Eegi Kiristoos annagaadhaa. Asnaaku kabaja bar. Waa biraa miti bar kun kabajadha. Asnaaku luka sarraa dhittee huccuu isaa seera nurraa miicitee qaqqabattee jaarsi gadi baafachuu qabdu. Uffata namni ijaa. Minuma tokko walumaa galatti. Uffata namni ijaa. Illaa lagamee hojjumaan jiraannaa miti. Wariidhaa ol biraan gurguru. Daawwan fooxaadhaan ashaashaatee goskitiif isheen dibata dibdee nan sobdi malee. Jaalattee dabar. Yoo ta'u kadhatu asnaaku. Tokko sitti moo? Akka wallaalummaa fi. Yoo nani si waraabee tiiktook irratti gassin dhiisin ilaan burtee miti. Hargi dhagaa. Baazee namni kan kana intini jaalala kee gaafa jiraattu koofii keetii jaalala nama hinaafsu jiraachuu qabattee gootafuma kee malee namni sitti meef yookaan dambii irra jiraate miti. Miila isaanii inni dafeen garaatti baadhaa. Okay? Garaatti baadhannaa naannoo gajjira inni kukan fayyuu sannaa eeguu danda'a. Hoggaan garaatti baattaa yoo garaatti baatte. Amma ji'a sadii wayitti mana dhukkubaree tatateenciisa lakkane. Okay? Maqaa Yesuus. Yeroo mushurrummaa keenya dhiiksisa toona ta'e yeroo tiree fuudhuuf yeroo ulfaas
Dhugaa waaqaa harka qaba ija qaba Kiristoos kun cubbuu keessa cubbuu animmoo yoo naqee naayixaa'ee naan jedhan na dirqisiisa ta'e yaa waaqayyo harka taasitti jiru kanammoo tabalaashee siree manitti deema waa tokko beekaan waaqa harka namaatti gashee katu harka qabu naa gabba. Tabalaashee naa sirra tabalaashee beekatu koofi sama ma waaqayyo maamnuu kennettiin hojjechuuf itti nyaachuuf itti Ilaas naa kutara waaqayyo. Karaa ila asnaa guduriin jechuudha biyya keenyatti dhugaa rabbii ana kaakayyuuf akka koo biratti guddadhe hin beekta waa hundayyuu keechummaan fagootti dhufu biyya keenya gara salaalee kana fa'aa gara arsii kana fa'aa fira qaba kaakayyuun keenya namsiisaa maaru dhugaa rabbii jechuudha madabiirra rafna laa madabii yoo keechummaan dhufe madabiirraa buunetu lafa rafna dhugaa waaqayyo luka isaaniirraa dhinnee gadi jennee dhunganne dhugaa waaqayyo. Ani la nama ni amma kana guddadhee guyyaa tokko qofaa harmee kiyya ukkube lafee qofa iqeeti. Addekeera. Isa biyyaalaatti galee udikeera nani isa duri isa daa'ummaa koo. Ani kananummaatti guddadhe si jammar Kiristoosi. Akkoo biratti kan guddatu bar kananummaatti guddate indoomi ijoolleen akkoo biratti guddattu baalagee taati jedhanii naanni biyya keenya. Naannolee akka biratti manuma guddadhe. No, amma fakkeenyaaf galgala iddii horiin galee booda abbaa kiyya jala ta'anii jira keekee jechuun jareen jala ta'a garuu ni kumillata ijoollee yoo dhiqan nan laala beekaan shuu achi micaa sa'aan irratti dhaladhu tokko jira inni ni qaafi achi booda micaa ani hundaa'uun abbaa kiyya akkoo maqaa dhalootaatiin awwaama kiristoosi maqaatti dhalate nan jaalladhaan maqaatti dhalateen awwaama ijoollee warra sadiitu aabbada malee an achi keessaa maqaa dhalootatiin awwaama. Obboleessa abbaa koo na qaba. Isuma ni qexxee keessa dubartoonni isaa miila dhiitti yeruma hundumaa. Anchi abbaa manaa koo qeensa isaarraa murtee fi luka isaa dhiftee fi dhukkubsitee fi baay'ee murtee fi abbaa manaa koo erga dubbite immoo utuu ijoolleen ta'anii qo'aasan inni tanedeen isheeraan nikin jedhan. Ishuma dhiqanneeti wasiila tokko jechuun Kiristoos naan argaa ormanni keenya waluma bukkee miti yeruma hundumaa ni dhiqxiif yeruma hundumaa dhiqxi miila saba. Jagnaa gobosiidha namichi leencan. Reeba yoo isheen dhiqxi. Bakka dhiira akkasitti ila aduu sargii keessanii alangaa fardaan sii bitee dhufa. Nota keenya wayyoo dugdachite na dhukku bareechisa giiftii kun lafaan namara. Alangaan sii bitee dhufa aduu sargii keessanii. Na baafatin. Gaafa sargee jechuudha. Inni dirqamadha. Ugumadhani. Ammas naannoo ofumaan isinitti mugguta malee naannoo amma maanni mataatti na seenee dubbichi. Gaafa shananii haati manaa dirqamanii dhimeen labbaa mana. Gaafa nan guddisirratti amma fakkeenyaaf gaa shananii ganama buna danfisti. Buna dhadhaa danfa warra ollaa abbiyyuu amaatii ganama jechuudha. Gargar ammoo minjoriidhaaf waxii isheet hojjeta. Intala jechuudha. Harka ishee ilaalu firamu. Abbaa manaa miilaritti gaafa nagamaan godhan dirqama guuttachuun gaaficha kan minjolii keessatti naree baay'annis. Alangaan siitti been jedhamti an hangaafa yeroo gawa jirru galgalatti asaasachaan bula giiftii hiiqqatu ofiisa. Ani immoo jiraam si jalan jiraam si biraan dhabamu. Akkam seete miila akka giddiitti yookaan inni yeroo keessa olee irraa booree miti minnuun miiccata bara miila namni miiccanne jiru. Garuu guyyaa tokko dabbaramumaa fedhee faayidee dhufee caammaa kana meestinarraa antinii godhisiin jedha bakka. Haadha manaa isaatiitti tola. Ikkoo bakka kazaa booda taa'ee bannaatettee miila isaa ol fuutee ofirra keesseet bishaan istee. Karaa kiyya caammaa kiyya narraa baasee zanaa fo'aa taa'ee miila kiyya zanaa fo'aa godha. Gizee walqixxummaadha jennaan garam naqxatti miica'u. Karaan hojjetu gaafa barbaade haa godhu malee taraan jedhiin ati ofiisaa garuu gochuu danda'an. Dasit nannaan mataa keessa hiikuu danda'a. Taraa naqanna dhugaa waaqayyo taraa naqanna biddeen eessaallee taraa naqanna. Fedhii eessullee
Isa duwati garaatti baatte yookiin duwati dhaltee mana ciistu. Janii sulle karaa naqannaa waxiila hojjechuullee karaa naqannaa.